Video kana keessatti har'a wanta lama isiniif qabadee dhufeetin jira. Messenger of online akkamitti akka itti fayyadamtanii fi Facebook illee of online akkamitti akka itti fayyadamtan isin barsiisa. Hordoftoota keenya nagalleen daganne ashamaa harka fuunee jira. Warreen chaanaala qorataa teekinotiif haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mallattoo ol notification irra kaachuus hin dagatinaa isiniin jenna. Hiriyoottan keenya video yoo isin tole like godha. Of online Facebook online isa guutumaan guutuutti balleessinee akka namni nu agarreetti akkamitti fayyadamna. Messenger hoo akkamitti itti fayyadamna. Kana hundaa'u hamma dhumatti isin barsiisaa ana faana bu'aan isiniin jaa kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Facebook keessan keessa inni seentan gizee tokkoo fi tuqaa sadeen kana keessa ni seentanii sana booda jechuudha. Kanatti ol harkistanii gadi irra gadii kana setting and privacy ka jedhu kanarra kilik gootanii sana booda setting ka jedhutu isinii ba'a irratti gizee kilik gootan akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Akkanatti ol harkistanii kunoo akkanatti hiriyoottan kiyya isa kanarratti kilik gootanii jechuudha. Active status ka jedhu kana irratti dhootanii kunoo amma isa kana off gootanii jechuudha. Guutumaan guutuutti akka hin argamne yoo barbaadan asiin off gootan akkanatti sana booda tiruu off jaa fee dhugoomsi jaa kana akkanatti yeroo ifirraa cuftan amma online keessa namni tokko isin hin argu jechuudha. Isinuma qofaatu argaa. Tole gaas keessaa ni baana messenger keenya keessa ni dhayna. Messenger keessa gizee seennes kunoo akkanatti nu bana. Yeroo inni akkana nu bane profile keenyarra doonna. Kilik profile keenyarra kilik yeroo goone sana booda jechuudha asirra gabbuutanii kunoo mallattoo tana dhuftan jechuudha. Active status ka jedhu kanarratti kilik gootan sana booda kunoo akkanatti isinii bayaa isa kana off gootan guutumaan guututti off gootanii namni tokko isin hin argu jechuudha online irratti. Akkanatti itti fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jaa hiriyoottan kiyya. Maarree warri TikTok jalatti illee na hordoftan videoon kun yoo asiin isin harkaan murame karaa profaayila TikTok jalaan seentanii YouTube kiyya irratti na daawwatuu ni dandeessanii YouTube kiyya argatuuf TikTok keessanii seentanii kunoo akkanatti bakka kanarratti subscribe gootanii profaayila kiyya kanaan subscribe na gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Video narraaf qabadde asumarratti xumurama video biraatiin hanga walitti deebinutti bye bye.